dirreen siyaasaa akka bal'atu akka hundi keessanuu beektan waggoottan jahan darban hidhamtooti siyaasaa bal'inaan biyya kana keessatti turan akka hiikaman miidiyaan namni bilisummaan yaaduu bilisummaan barreessuu bilisummaan dubbachuu namaa bal'inaan akka kabajamu gochuudhaaf tattaaffii guddaatu godhamaa ture gama kanaan injifannoowwan gurguddaan dhufaa turanii. Kanaaf hojii qabatamaan gara dimokiraasii bal'isuutiin gara namni bilisummaadhaan akka yaadu gochuudhaaf bilisummaan miidiyaa akka jiraatu gochuudhaaf dhaabbileen dimokiraasii kanneen akka dhaabbilee filannoo, boordii filannoo, koomishinii mirga namummaa akkasumas dhaabbileen dimokiraasii bal'isuudhaaf mirga sabaaf sablammootaa kabachiisuudhaaf hojjetan bal'inaan akka ijaaraman akka jabaatan of danda'anii akka deeman gochuudhaaf tattaaffiin godhame qabatamaadhaan paartichi hojii qabatamaa keessa jiraachuusaa hojii qabatamaa hojjetee injifannoo gurguddaa galmeessisaa jiraachuusaa qabatamaadhaan kan agarsiisee jechuudha.